السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا في هذا جرتوا المنا رمو ندخل سنة وكجر سنة ربي نجا سنة تهاتو إن شاء الله. سينا من أماتو نغد ولا في سنة باسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندي خيسنو المنا رمو وكجر تنت ربي نجا سنة هاتو إن شاء الله سنة بيجا. ندي خيسنو سينا شير ولي بقى. الرجال تنيتكو جولي من هيد أراد بيجو كده. نماتو خيسنا باسي. سينا إن شاء الله. نمني اللي رفع فكاتا. Ijoolleen mana hidhaa jirtu hedduu rakkachuu jirti wallahi. Namuma biyya kana jiru gaa isaan nama wal dubbisuuni beeka. Akka miidiyaa irratti haasawwan san daran hedduu takka rakkachuu jiran namni mana hidhaa keessatti hedduu. Saniif rabbiin inshaallah rabbiin biraa jiraatu isaan hundaa'u. Rabbiin hambaasu jennaa du'aama goonaaf gaanichi hundinuu bakka jiru waan godhuu dandeenyu qabna inshaallah. Gafaadhu laaltee fixxee viidiyoo ilaala jirta wallaahi Apa sampai di mana? viidiyoo jiran manni rafeensaa akkas yoo viidiyoo tana namoonni harka silaa inshaallah booda namni rafe fakkaatti feetanis ilaala feetanis dhiisa nuti yaada keenya nama ibsanna inshaallah du'aa nama goonaaf ijoollee teenya rabbiin isaan biraa jiraatu isinummaa warra seenee sheer godhaa inshaallah reefu namaa keessaa na baase akkas rabbii furmaataa fiduuf wallaahi furmaanni tokko hin jiru du'aa godhachuu malee furmaanni takka hin jiru. Ijoolleen teenya hedduu rakkachuu jirti. Akka malee wallaahi. Akka miidiyaa irratti haasawwan san darani akka ijoolleen itti rakkachuu jirti. Nama tokko gizee du'e nama san du'e jaaniituma tokkorraa bas namu sagalee ijoollee taana jaanii guyya takkaa fi lama wanna jajjaanii cal jaan bas ofabaa godhanii san booda umaa hin jiru. Guyya takkaa fi lama feestaala uffachuun faayidaa takka hin qabu. Ijoollee tana silaa namuugaa yaada adda addaa qaba. Mootummaan didus biyyaa hin didu osoo warrummaan biyyaa haadha abbaa kiyyarraa eegali namnummaan hundinuu jechuun osoo sagalee ta'ee biyya keessatti kun jechuun siyaasaa miti. Siyaasaa hin taane waan siyaasaa jaamu hin qabu. Siyaasaa keessaa wala beeku. Ijoolleen tun siyaasaa waan takka keessa hin jiru. Bilaashi rakkachuu jiran akka malee warri silaa qadiyyaa seenee warri murtiin itti murtaa'u ta'uu jechuun badii heeraan ala yakka dalaganii jechuudha. Isaanuu murtii takka harkataniitti nagaan jiraachuuf jiran.
garuu akka nama keenyaa kana wallaahi takka arkeen beeku qabas waan ja'anii dubbatan takkan qabu namuu dubbatee fixe namuu gaa yaada qaba anis akka mataa kiyyaa yaadaan qaba yaada mataa kiyyaan hin ibsadhaa jechuudha namaatiin alatti akkasiiti an kana gubu maali seetan wallaahi obboleeyyan kiyya namuu gaa warri biyya kana keessa walumaan jirra nutis bakka san dhaquun rabbiitu beeka jechuudha isinis warra mana hidhaa kana hin seenin rabbiin isin haa eegu rabbiin isin biraa jiraatu of eegaa bakka jirtanitti du'aayii godhadhaa wallaahi karaa rabbii malee wanni nama baasu takka hin jiru warreen waan biraa jirtanis rabbi sodaadhaa karaa rabbii keessanii ijoolleedhaaf du'aayii godhaa ifiifillee du'aayii godhadhaa isinii galee akkasiiti wallaahi sinjaa inshaallah namuu gaa irraa dubbate warri biyya biraa jiru ammoo guyya takkaa fi lama sagalee isaanii jeetuma sagalee isaanii fannatanii yaada isaanii waan godhuu danda'an hin qaban jechuudha rabbii gaditti eenyu bira jirti aangoos rabbii qaba dandeettis rabbii qaba kan godhuu danda'us kan ijoollee tana hidhaa baasuu danda'us rabbii tokkicha rabbii gaditti ammoo sababaaf hawaasa biyyaati haadha abbaa kiyyarraa eegalii hawaasa biyyaati malee saniin alatti furmaanni dhufu tokko hin jiru san malee wallaahi kana gubu maali seetan inni lamadaa ijoollee jechuun karaa taariba deemna jette karaa kana dhufu jira namni taariba deemna jee karaa kanatti akka malee dhumu jira mee tana gurraan numan dhaga'anii osoo tana gurraan dhaga'anitti taariba deemanii dhufu jira hisaaban qabachu warri yaman jirus obboleessaas yamani ni qaba saayibbanis ni qaba yamanis keessa tureetiin dhufes ni beeka maalummaa yaman maalummaa karaa kanaa ni beeka namni nis naaf hin ifiitii yaafin beekachu deemeetiin dhufe waan ta'e saniifuu karaa kana deeman akkasuma biyya kanaa fi mootummaan yaman wallola qaban kanarratti jechuudha akka malee takka wal miidhu jiran duris miidhaatuma jiran qoboma qabdan qaba warra as keessa jirru waliin beena wallaahi isa akkasiiti mucaan amma kalee akkas ta'e sanis kadu'e jaan akkasuma kagana amma mucaa tokkochaa saniif akkas jaan miti meeqaa fi ganaa sagalee taana jaanii ol ba'uuf ta'an sinii galee wallaahi meeqa du'aa fi jiruu jidduu jiruu jira jechuudha guyyarraa ijoollee dubbisu jira saayibbanis achi keessaa qabna namni nama tokkoo fi lama dubbisee waan fiduu danda'uun qabu jechuudha namni hundi sila akka yaada isaa ibsate bareeda garuu hin danda'amu nama wal ba'ee jechuudha miidiyaan hundi dhaqee nama hundarraa tokko yaada fuudhuu hin danda'u akkuma namni tokko yaada isaaniif kan jiru san daranitti rakkina san daranii keessa jira wallaahi keessaafuu ijoolleen biyya kana keessa jirtu ni beeytan adara warreen harka isaanii seenanii isa of eegaa rabbi sodaadha du'aayii godha tiiktook irraa caffaruu nama beeytanii du'aayii godhaaf ijoollee sanaanis wallaahi waan ja'anii waan dhiisan hin beekamu hedduu takka basga nuti rabbumaan nu haa eegu malee nama ala jiruufu sodaachisaadha amma keessatti akka malee sodaachisaadha wallaahi akkasiiti yaa obboleeyyan kiyya adaraa sagalee taaf warreen biyya biraa jirtanis nama ni beeynaa fi hin beeynu qofa osoo hin taane uummanni kun uummata biyya keessanii lammii teessan saba fadhe haa ta'u amaara haa ta'u tigiree haa ta'u akkuma ijoollee keenyaa rakkachuu jiran akkuma nama keenyaa takka achi keessa miidhamu jiran hundi keessanuu sagalee taaf warreen biyya hunda jirtan jechuudha akkuma sagalee namni tokkoo fi lama sagalee ta'eef bu'aan jirtu hin jiru hiriira oni baanettanii waan biraatiif hiriira ba'uu jirta bilisummaa barbaanna maal jettanii
nama ijoollee tana hidhaa baaseetu bilisummaa sanuu fida. Bilisummaan isin barbaadan takka hin jiru kabira. Ijoolleen tun warra dalagatee biyya fayyaduu ture, warra haadha abbaa gargaaruu ture, kan mataasaa fayyadee nama hunda fayyadu jiru hawaasa hunda. Erga ijoolleen tun hidhaa seente wanni hundinuu jijjiiramee yoo dhugaa dubbanne. Jireenyi takka jechuudha. Qarshiin nuti asitti dalaynee biyya keenyatti erginu namni waan biraan laala malee hedduu takka waa fayyada. Biyyaaf bu'aa buuse jechuudha. Har'a nama kuma 100 meeqaatu hidhaa jira. Akkasuma kagalee fi dur galee. Egaa gaafa kooroonaa irraa takkaa namni galee hin beeku. Nama 50 nama hangana duraan sanuu bubuusu jira. Daa'imman boruu abdii boruu tahaa jaanii eegan. Kan achi keessa dhumu jiru numa arkitan hunda keessan. Ka ammallee egaa du'aa fi jiruu didduu jiru jira jechuudha. Wallaahi laazim. Guyyarraa ijoollee dubbisna. Saayibban achi keessaa qabna. Akkuma sagalee fi waa hunda agartan kana wallaahi. An hayyee bara an kana dhibu as keessa nuti warri as keessa jiru. Ijoolleen teenyaas guyyaa rabbi jeetti nama bahan hidhaarraayi. Ka osoo kana dhaga'u taariba dhufoo maallaqa kafalate. Mee kanaan akkam jedhe? Eessa deeman maal godhuuf deeman biyya kanarraa kana dhibe. Warra as biyya waa'ee biyya kanaa beekullee ka galee dhufuutu jira. Mee maal barbaade as deebi'a? Wallaahi rakkinaa fi miskiinummaa wanni hundinuu biyyuma keetiin tolti. Yoonii fi biyya namaatiin deemeettee biitii sii ta'uu baatte kara biyya biraa deema. Biyya biraa san rabbi siif haa heeru. Biyya kana hin deemin. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkasiiti yaa rabbi sodaadha karaa taaribaa jettanii nutti as hin deemina. Wanni isin asii fuudhuu deemtan takka hin jiru. Wanni takka Saudi Arabiyaa keessa wanni ja'amu takka hin jiru. Kijiba wallaahi laazim nuti warra as jiru beeka. Rakkoo malee wanni takka waan gammachuu ja'amu takka hin jiru. Saudi Arabiyaa keessatti ijoollee takka laaltanii ta'a suuraa poost goot mana madaamii teesseeti sanuu dhageessanii malee namni firiidamiin akka hatta ayyamanuu ni beekta ayyamanuu akka biyya kanaatiin Yamanitti irra namni keenya nagaa hin jiraatu. Ati namni keenya gaa dalagaa jiraachuudhaaf biyya kana durga ammaa miti. Dalagaan hin jirtu abbaa kiyya hin jirtu. Wannummaan ati biyya kanaa fuudhuu deemtu takka hin jirtu. Wallaahi wabillahi. Yoo rakkuma keessa seenuudhaaf bakka ijoolleen teenya seente san niin seenafaa jette yoo dhufte qofa malee ummata hidhaa jiru kana osoo ijaan arkitanii warri karaa kana deemtan wallaahi boodaas isiniif sagalee taa'achuu namni kun akkas barbaaddan. Yaman keessa namni guutee jira. Hisaaban qabu jaan. Warri doonii eeggachuudhaaf Jabuutii fi Soomaalee jirus hisaaban qabu. Mee eessatti deeman maal godhuuf deeman? Suudiin kun wata akkana nama godhu jirtu tana. Wallaahi laazim an osoo ni beektaa nama kee jechuun ati namni lubbuu namaa takkaaf hirrifannee namummaan qabu. Nama kiyya dhiisi alagaafuun hirrifadhaan lubbuu namaa takkaaf jechuudha. Lubbuun namaa bilaashii yeroo baddu waan fokkota. Waan takka barkaraa kan niin dalagadha jeetiin biyyaa beesin jedha. Niin dalagadhaan duri malee ammaa miti. Dur hafte kan niin dalagadhaan hin jirtu wanni dalagatan. Obboleessa kiyya. Obboleettii tiyya hin jirtu. Nagaan biyya kee taa'i. Yoo rakkattees yoo si ballattees biyya kee taa'i nagaan. Miskiinummaa fi rakkoo fi duutilleen biyyumaan tolti. Hidhaa akka biyya kanaa wallaahi laazim hin agarre rabbiin achiin hin naqin gaa rabbiin nu haa eegu. Harkuma rabbiituun eegamu jirra. Ammallee rabbiin achiin hin geessin. Warri as keessa jirtan wal beeytan hundi keessanuu wal beeyna jechuudha. Namni biyya biraa yeroo dhaqee qaamaa qalbiidhaan firiidamii godhee firiidamiin jiraattee gammachuudhaan
biyya san keessatti barumsa taatus barumsallee qabaachuu baatu namni mataa isaa kana sammuu maaliin dalagaa jee yaada karoora baafachuu malee wanni inni itti yaadu takka hin jiru. Biyya kana keessatti yeroo takka yeroo dalede yeroo takka lafa teessa yeroo takka mana teessa yeroo takka dalagaa sanuu duri ammaa miti amma wanni dalagaa jaamtu hin jirtu. Warra as keessa jirru waliin beeynee jiru. Saniifuu rabbi sodaadhaa uummata keenya. Namni rafee jiraan sa'a akkasii wallaahi namuu warra seentan hundinuu sheer godhaadha. Namni hin jiru. Inshaallah rabbiin wallaahi rabbiin nu biraa jiraatu. Warra harka uummata kanaan seenin hunda keessanuu bakka jirtanitti rabbiin nagaa isinitti haa ta'u. Rabbiin isin haa eegu of eegaa. Obboleessa kiyya TikTok irraa caffaraan oolin obboleetti kiyya TikTok irraa caffaraan oolin bu'aan ati buuste takka hin jirtu. Ijoolleen har'a achi keessa jirtu tun akkuma keetiitti babbareedduu turte akkuma keetiitti qaama nagayaatiin dalagachuu turan. Har'a immoo bakka isaan keessa jiran sallaan. Akkasiiti wallaahi rabbi sodaadha yaa rabbi sodaadha wallaahi bas waanumaan joon dhabiga mucaan har'a kalee akkas ta'e san anuma kana fakkeenya godha warri na beeytan kanan beeynes anis yoon bakka isaa san bu'e akkuma kiyya jechuu lubbuun tiyaafi tasaa garaagarummaan qabu lubbuun namaa kamu hatta mootummaa biyya kana ka bulchu haa ta'u lubbuun namaa hundi walqixa rabbi biratti gaa nuti sadarkaa biyya kana dhabe malee rabbi biratti ilmi namaa hundi isaatu walqixa. Har'a ammoo nuti gatii dhabneetiti akkana ta'u jirra jechuun saree. Ijoolleen boroo abdii boroo taatu xixiqqoon qaamni sii kun cittaa'ee bakka takka bikki akkanatti ifoo kan hin jiru wallaahi wabillaa irra. Mee namni akkamitti biyya muslimaa ta'e biyya rasuulaa sanuu rasuula keenya jaaniin maqaa himatan biyya rasuulaa tahanii daa'imman kana daa'imman akkamitti namni akkana godhe daa'imman dhalaan tummee akka dhiiraatii miti shamarran fa'a akkamitti mana hidhaa keessatti akkana adaban shamarran kun jechuun laguutu itti dhufa maaltu itti dhufa. Mee namni kana hunda kana wallaalaniiti isaan tuffii namaati bas wanni godhan takka hin jiru. Ijoollee waan gootu dhabde wallaahi mucaan amma kalee akkasitti ifajjeese jaan kun akka ta'u dhabeeti ijoolleen meeqaan maraatee jira ta mataan siitu wal hin daleeynee jira jira wallaahi laazim acha keessa. Ijoolleen tun akkuma keessanii babbareedu turte dura. Har'a ammoo bakka isaan seenan sallaani. Wallaahi waan hin joofi waan hin haasollee hin beeku. Waan hin dogongoree jiraatillee dhiifama naa godha. Akkasiiti yaa warri Yaman jirtanis kanu arkitan ummata sheekootii haa ta'u ustaazotaa fi ulamaa'ii kafadhe haa ta'u warri aktiivistii fi haa ta'u hunda keessan ijoollee tana nurraa itti hima warra mootummaadha yoon kanallee nu galchuu didde akkuma namni keenya biyyarraa bahee biyya namaa hin deemne maaliif hin goone jechuudha. Mootummaan biyyaa silaa namni kun bakka takka dhume illee nama irraa dalaguu akkas barbaadanii fadhaas. Hawaasni biyyaa ta'u wanni kun siyaasaan taane ummaatii abbaa kiyyarraa eegan maaliif bahanii hiriira bahanii nu galchi mootummaadhaan hin jenne addunyaalleen akka isaan harkatu
ummanni biyya biraa kun miikaa uffatee waan godhuu danda'u takka hin qabu. Namnummaan hundi akkuma kiyya jira, akkuma kee jira. Waan godhuu danda'u takka hin qabu. Namni sagalee uummata isaatiif ta'a malee wanni godhu takka hin jiru. Warri biyya biraa jiru keessa sagalee ta'a. Haadha abbaan ijoollee tanaa ta'u maaliif caljattee ta'e? Ilmaan isaaniitii miti. Warruma dalagee isaan gargaaruu ture bakka. Ijoolleen tun gaafa hidhaan seenitti bu'aa meeqa warra isaaniitiif biyya lafillee bu'aa buusu ture. Awwaata akkasiiti wallahi waan jennuuf waan isheen qabnu inshaallah. Ijoollee teenya bas du'aama godhaaf wallahi du'a harkuma rabbii qofa jirti malee ilma namaarraa wanni eeggannu takka hin jiru. Ammoo ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan hundi keessan jechuudha. Hundi keessan ijoollee tanaaf du'aayii godha. Bakka tana dhaquun kee hin oolu. Warreen as keessa jirtan keessaa ummata kana harka dhaquun kee hin oolu. Ifirraanfattee shamarran faan keessaafuu hedduu takka na ajaa'ibsiiti shamarran biyya kana. Kaniin beekuus kaniin hin beeknes. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. James. Akhiin irratti hin dawwalina. Fue bana era fue juga kak awata akkasiiti yaa obboleeyyan kiyya yaa obboleessa kiyya rabbi sodaadha ijoolleen Jabuutii jirtanuu wallaahi laazim ta Soomaalee jirtanuu nagiyaan kara biyya keessanii deebi'a. Akka isaan deebi'an yoo warri sagalee teenya kanallee yoon arkine hundi keessan tanumamee dhaamsa dhaama. Ta ijoollee tanaa rabbiitu baasa. Nama Saudi Arabiyaa keessa jirus rabbi ka isaan baasu. Ummatuma karaa kana as deemu jiru riskii isaan fuudhuu deeman kanan beekan. Wanni isaan barbaadu deeman obboleessa kiyya as dhuftus re'ee eeggatta re'ee ni beekame re'ee hoolaa fa'aa gaala fa'aa eeggatta. Ooyiruu abbaa keetii taachi dhistee dhufte san sanfaa eeggatta asitti akaafa. Qoshaasha yookaan zubaalaa jaamu biyya kanatti kana faadha guurte deddeemtee walii gallee wanni wal dho'isu nu takka hin jirtu biyya kanatti. Namuu ni kijiban. Dhalaan asirraa TikTok irraa taphattus dhalaan TikTok irraa taphattus kofoo uffattee surree dhiira fakkaattee rifeensa kana gadhiifattee warreen akkasitti taphatus ni kijiban. Dalagaan madaamii mudhii kuttee jirti. Rahaa jiran jettanii isinitti hin taphatin ijoolleen. Wallaahi lazim rahaan takka hin jirtu Saudi Arabiyaa. Rahaa wanni jaamu inuma hin jiru. Hin kijiban. Dalagaanis dalagaa fokkottu. Biyyummaan kun walumaa gala biyya fokkottu. Ati qarra taariba dhugu tokkochaan kee kun lubbuu namaa 100,000 kanan geessu. Walii gallee. Akkasiiti yaa warreen Yaman jirtanis adaraa rabbiin nagee isinitti haa ta'u achumatti wallaahi achuma jiraadhaan isiniin jaa warreen Yaman jirtan. Ka gaara keessa ol dhuftanii achi jirtanis Yamani gaddeebi'a Yaman keessa jiraadhaan nagaan. Biyya kanarraa wanni daleeydan takka hin jiru. Biyyi tun biyya fokkottu biyya namaaf hin rifanne biyya lubbuu namaatiif illee hin yaanne jechuudha.
saniifuu nagaan yaman keessan keessa taa'ati yaman numa rahaatu jira xiqqaatullee rahaa jira dalagaa fi waan ja'amuutu hin jirre malee rahaatu jira wallaahi laazim yaman amata lamaan keessa jira amata lama yaman rahaa jira siigalee wallaahi akka biyya kanaa inuma nagarre waan ja'amu san jechuudha akkamiin namni boo lubbuu biyya namaatti harkitan gaa kunoo mucaa xiqqaa daa'ima mucaan kun boru waan inni ta'u boru hin beekamuu ja'aniiti mucaa tokkichaa lubbuu saniif jecha mucaa xiqqaa saniif biyya namaa ka biyya mootummaa qabdutti jechuudha biyya rabbiin if beeksise akkasitti mucaa xiqqaa san akkasitti baasan jechuudha du'aallee ta'u jechuudha siigalee makiinaan meeqa dheeyxee kaameeraan meeqa dachiisan keessa seene dachiisan guutuu maraammaree akkaataa mucaan san itti seene akkaataa mucaan san itti achi keessa itti jiru kana hunda jechuun garsiisanii addunyaa guutuu waliin gahan nuti uummanni keenyallee sheer godhuu ture ijaan agarre hayyeegaa lubbuun nama kuma dila kanaa nama dila achi keessatti amma kaganaa lubbuun isaa xarafarra jiru ka qalbiin isaa harkaa baatee ijoollee maraattee jiru kan dhukkubsatee harkasaa kana wallaahi bakka ifoo qodhaban akkatti saahibban meeqaan achi keessaa qaba kan hin dubbisu warra akkana bakka akkana harkeef qabatu dhabe jechuudha qaamni isaanii kun guutuu wanna ta'an ijoolleen babbareedduun san nama dila san dhiisiti mucaan tokkichaan kalee du'e sanuu wallaahi rabbi biratti itti gaafatamu ta'an inshaallah saniifuu nuti rabbumaatu nu harka nu bira jira malee wanni godhuu dandeenyu takka hin jiru hadaraa ammoo hadaraa warreen yaman jirtanis ummata ganaa achirraa isin biratti as deemu jiru itti hima yaa akhi warra yoo dandeessan ummatuma karaa nama fidu sanuu dhoorkuu qabdan akkaataa obboleeyyan keessan ta'uu jiran ijaannee arkitan namuu tochuu akkaataa namni Jabuutii yookaan Somaaleerraa yaman hin seenne nama achirraa nama as fiduu yookaan mootummatti kannu yookaan immoo itti dubbattanii dhaabuu qabdan jechuudha namni akka biyya tannu asirra mootummaan biyya keenyaas laa'u namni yoo irraa yaa'ee yookaan dhume yookaan akka fadhatee irraa nama keenya irraan gala saniifuu jechuudha nuti rabbiitu nu bira jira inshaallah isinillee warra harka ummata kanaa seenin rabbiin isin haa eegu isinilleen if eegaa ijoollee tanaaf du'aa godha inshaallah ta ijoollee tanaan ayyaaqqistu annumaa ta nama karaa kana dhufu jiru namni ammaa sagalee isiniif ta'ama akkam yaa akhi sagalee isiniif ta'an ammaa saareetti ijoolleen gaafa rabbiin isii baasu ni baati warreen kana as keessa jirus ummata kanaafillee gana nuuf taa'u jiran jechuudha mootummaan biyya kanaa namaas hin fadhu namarraayis lubbuu namarraayis hin gala nuti ummata kana nuti qushaashattuun hisaabamnu biyya kanatti nu dhiisiiti abbaan biyyaatu harakaata wanna jechuu takka hin danda'u mirga kiyyaan falmadhaa maarreen hin jiru akkaataa mootummaan jee qofatti deema nama keenya faa gaa'eessaa hisaaba keessana kan jettee yaaddu ijoolleen hidhaa seentu tun si yaakkisimme warri karaa kana dhufu jiru akkam wallaahi amma osoo amma yamanuma ta'anii gaa yaani lubbuun nama takkaa yookaan du'uudhaaf yookaan rakkachuudhaaf hedduu takkaan akka mataa kiyyaatti itti cinqama hedduu takka sammuu tan na cinqiti hayyee hisaaban qabu warri achiin as deemu lakkoofsan qabu warri achirraa as deemu jiru jechuudha isaan sanis gisee qabamanii yookaan wanna ta'an kunoo torbaan meeqa dura nama kabeenus kan dhageenyes kan dhoomee du'ees numa jiru ijoolleen biyya kana jirru hundi keenyaa ni beekna wanna kanaas ni dhageenyaas namni saahibbanii fi wanna fira isaa achi hin qabne hin jiru jechuudha yaman kana keessa
kana hunda numa dhageenya. Wallaahi silaa achumatti yookaan hafan bareedaadha na fakkaata. Akka yaada kiyyaatti ammaas achi ol yaa'anii dhumuun isaanii tun hedduu takka waan na godhu. Ol yaatanii dhumina lubbuu teessan bilaashitti qisaas hin godhina wallaahi lizii. Suudii keessa wanni takka hin jiru. Jireenya wanni jedhamu takka hin jiru. Sammuun namaa silaa ni bal'atti. Akkasiiti warri yaada qabdan seenaa yaada kanadhaa irraa hin baakalaas garmaan jechuu fedha. Adaraa akkuma biyya kana hin dhufne yaafi ta biyya kanaallee nu rakkitu akkuma biyya kana hin seenne bas. Yamanuma keessan nagayaan ta'a jimaa keessan firraa qamaa warri qamaatanis dalagaan achuu ni jirti jireenya fi dabbaruun ni jira biyya sanu. Rahaa takkaa jira yaman san achuma nagayaan ta'a. Bakka as dhuftan biyyarraa rabbiin isin baaseen achuma ta'a. Warreen Jabuutii jirtan ammoo wanni isin Yaman keessaa Suudii keessaa dalagatan takka hin jiru. Nagayaan karaa biyya keessanii deebi'a. Yoonii fi akkuma ijoollee sanaattiin ol dhufee wanna ta'a jette qofa. Hidhaa seenaa yookaan du'aa jettee firra murteessite qofa. Kan karaa kana dhuftu. Malee wanni ati fuutu biyya kanarraa takka hin jiru. Wallaahi lazim. Ta'a akkasiiti yaa rabbiin isin biraa jiraatu inshaallah adaraa ijoollee keenya du'aayii godhaaf. Waan hin jiruuf waan hin dhiisullee hin beeku. Ta'a akkasiiti yoo